إذا خيروكي أنت تموتي لحالك ولا بتاخدي حبيبك معك؟ لا بيموت هو وانا ببقى اذا بدهم يخيروني. يموت هو؟ انا ببقى ان شاء الله عمره ما يرجع. طبعا. بتولقتك يا حبيبك هيدا حبيبي. ان شاء الله عمره بجيب 100 واحد بداله. يلا مع السلامة، باي باي يا غرامة. إذا خيروك تموت لحالك ولا بتاخد حبيبتك معك؟ لا بموت لحالي. حبيبتي بعدها صغيرة تشوف حياتي، بموت أنا شو اللي بدي موتها معي. إيه بس ليك ما أنت رحت، يعني هي رح تتجوز. أنا رايح عند حور العين يا خيي، في حور العين فوق. في حور العين فوق. ثانك يو يا كبير. إذا خيروك تموتي لحالك ولا بتروح بتاخدي حبيبك معك؟ لا بموت لحالي. حبيبي حياته. شو قلتي؟ يعيش حياته. يعني فكرك أنت مش رح يتجوز عليك؟ فكرك مش دغري رح يحب؟ ممكن. شو بتقولي أنت؟ باخده معي. بتاخديه معك. أنت بتاخديه معك. ليش بتاخديه معك؟ مشان خلص يعني شو الحياة من دوني، شو بدها تكون؟ بريحه. بتريحيه. تاخديه معك. أنا لحالي بروح. لحالك؟ إذا خيروك تموت لحالك ولا بتاخد حبيبتك معك؟ لا باخذها وياي. بتاخدها معك. بس ما في رجال شو بيقولوا لك؟ ما أنا هربان منها من تحت وتلحقني لفوق. لا سوى اثنيناتنا. تبقى ممكن تحب واحد غيري. لك بتاخدها أعلى معك. ممنوع تحب غيرك. أضمن. Kafichira kana lala metra waka deebii isaanii lala deebii isaan deebisan bicha dhugaa waaqayyo waan ishiin warra rabbi fadhageessanii nageessu. Ela otoo gaafiin tokko sii dhufee dirqamni tokko sii dhufee qobaa duuta yookiin immoo abbaa manaa kee fudhattee duutaa ani filannoo kana lamaan sii fidanii maal gootaa isa jedhudha. Nama dinqoogire ishiin duraa kana laala. Ishiin duraa kun dhugaa waaqayyo har'a nan geeddara hin naadu illimaadhu ooni du'e kan biraatti heeruweettiin isaan kana namichi inni mataa immoo molukuun adaraa waaqayyo gaafii sun dhiyeessinaafin qobaa duwwayyamoo ishii faana haadha manaa kee faana duwwayya jennaan. Ara qobaan du'aa jedhaniin maalii jennaan naa jiraattu kaashin ganaadha daa'e jireenya barashee jiraattu gaafii kana maal jettu isin otoo ta'e maal gootu dhugaa waaqayyo ishiin tokko immoo wal fudhannee duudha maafan isa dhiisaa yoon isa dhiisee deemu kan biraa fuudhee jiraatanii ishiin tokko immoo aanumti deemuu wayya lannoo otoo akkas ta'e waliin otoo hin taane qobuman deemaan. Namni mee amma jechi namni amma wajjin jiraatu jaalala jedhee wajjin jiraata miti namni biyya lafaarra jiraata. Garuu keessa lapheessa ilaalcha isaa akkaataa inni itti wal jaalatu ilaalamee hiikaasa. Inni tokko hundi maafan ishii dhiisee deema. Ishiin innaan edde kan biraa faana jiraatti. Maafii ishii dhiisee deema. Inni tokko immoo haa jiraatu inni immoo carraasa hafee biyya lafaarratti jechaa jira. Yoonet otoo na ta'e ani garuu haa jiraatu inni waaqayyoon jiraachise. Du'a jechuun biyya lafaarraa kan nama fudhatu waaqayyoodha miti. Yeroon koo ga'e sa'aatiin koo ga'etti garuu inni hafee amma guyyaa gaafa sanaaf sa'aatii isaa sekondii isaa daqiiqaa isaa nyaatee fixuu qaba. Jaalala soo ta'e bakka amman gaafin jiru biyya lafaarratti asitti dhugaa wajjin jiraadha malee. Isaan eddanani deemeti maa jiraata gaarummaatti yookiin immoo inni mee darbee jiraata kanaafuu nafaan abaduun jiraan. Carraanani amma yaa'u jaalala. Fikir iska maqaabir jettee waan sarbi wayii hin jirti ba'aan eenyu akka ta'e hin beeku jettitti uuman beekan. Fikir iska maqaabir jechuun amma du'aa qofatti sana booda hundumtuu gargar ba'a bara. Wayne akkattiin kolfi dhugaa Kiristoos.
Utuu ta'e maal gootu komantii jala naa barreessaa dhugaa waaqayyooti. Utuu sin ta'e mee maal gootu utuu filannoo isin dhufee nama jaalattanidha barkeet qobaa duuta moo isa fudhattee duuta hoo sin jedhan. Ani qobuman du'a. Inni sammaafee nama sana ammaafee faa jiraatu. Amma nama jirutti garuu dhugaan nama faanaa jiraatu dhugaan wajjin jiraadha malee jechuudha. Isin hoomee maal jettu? Baay'ee nama dinqame biyyi lafa dhugaa waaqayyooti. Baay'ee tokko na dinqaadha. Viidiyoo biraatti immoo isin dabarsa. Obboleettiidha. Waan kana wallola walirraa qabu isa jedhamu natti fakkaate. Wal miidhanii yookiin walitti quuqamanii jiru natti fakkaate. Mucaa piraankii godhu tokko jira jechuun eenyu akka taate maal akka ishiin gootu dhugumaan nama kana dabarsitee ajjeefti. Mucichatu obboleessatu obboleettii qora wal lolanii jiru garuu ilaalcha ishiin qabduuf sirriitti waan hubateef irmijjaa ishiin irratti fudhachuu adabbii ishiin irratti fudhachuu barbaadaa jirtu baruudhaaf ijoollee yuutuubii hojjetan tokkoon qoraa jira jechuudha. Waamanii yuutuubii keessa hojjeta. Waamanii waameet mucichi makiina keessatti ani obboleessa keessan irraa qiimiin qaba akka inni naaduun barbaada jedhee ani beekaa godha jechuudha. Ishii ilaaluudhaaf siifan ajjeesa rakkoo hin qabu jettee dhugaa waaqa siifan ajjeesa birri 400 naa kenni malee yeroon immoo ajjeesa biyyaa na baafta malee jettee viidiyichaan daa'attu jechuudha. Ilaala amma barichi dabarsee wal nama kennisiisu. Akkamitti akka barri gara jabuun haadhoo jechuun obboleessa obboleetti jechuun amma warri wal ajjeesaniyyuu mee bar waliin jiraachaa jiraadha waliin araaramanii akka sagalee waaqayyootti achi madiratirra bahee fuuldura waaqayyootti dhiifama si godhe na ajjeefte miila na cabsite harka na murte ija koo tokko jaamsite garuu ani isa dhiise akka waaqayyootti si dhiisudha. Maaliif waaqayyo nuyiif nuu madaa'e miti baruu harka isaa nuu waraaname nuuf dhiige nuuf waraaname nuuf du'e nuuf awwaalame miti akka sana garaa akkasii ni qabu laala tokko tokko hin jira. Isheen garuu dhugaa waaqayyo nan ajjeesa jetteerti obboleessa ishee jechuudha. Nan ajjeesa birri 400 naa kennati malee jettee dura beekaa sallaluudhaaf 300 siifin kenna na ajjeesisuun bichaa jedhee siifan ajjeesa gem birri dabalta jettee birri amma 400 guutiiti nan ajjeesa waan tokko shakkiin qabaatiin waan raawwadhu jettee sirratti nan raawwadha. Ilaalaa barasa keessa jiruuf ani gadi qabeen jiraadha dubbadhu. Maaliif amma iddoo dhufanii toonna arguu aaduu fidanii dhufneet hin jedhu ani. Hin ajjeesus san isaanumti dhufanii na ajjeesan malee toona hin jedhe. Ilaalame amma maaloo walirraa akka qaban amma makka baqa. Dhugaa waaqayyoon irra dinqite mucayyoon sun ifaa jechuun gara jabina saganaatti deemnu maal akka ta'etu na dinqaa jiraan. Jechuun fuulduratti maalitti akka deemaa jirru na sodaachisa. Takka argeen beeku waaqa. Na ajjeesi birrii kaffalanii nan ajjeesa Bismaa. Dhugaa waaqayyo siin jedha. Garaan namaa gargari yeroo baay'een dubbadha. Garaan namaa gargari keessi namaa gargari. Akkuma kana viidiyoo kan argitanii amma mitiire kan dubartoota haadha manaa kee faana hin deemtan otoo hin duu ta'anii qobaa kee moo ishii fudhattee duu ta'anii filannoo sii kennanii maal goota jennaan inni kaani qobum koon deemaa ishii naa jiraattu amma hidhimee ishee hafee jechaa jira. Inni kaani haa wajjin hin deemamaa fannisee deema inni boru darbee jiraachuu fi kan biraa faana inni kaani immoo addi nan geeddaradha surmaatoon argadhe ani of dabarseen kennu san kenna malee niitii ishiin dura interview taate fa'i isan dabarsee kenna wanti geeddaratanii noo jiraata isan dabarsee kennan naadu kan biraa jira barkanii wajjin jiraadhuetti waan sadii jiraas keessa laala laphee namaa as immoo dhufte obboleettiin obboleessa ishii akka qaayiniif abeel turan ilmaan addaamsan
nan ajjeesa obboleessa amma ta'e 400 kennanii dhuguma ajjeeste 400 meeshitti yoona guddaadha bageetaa bayyesuus ayyo yaa biyya lafa ani yaanni miidiyaa irra na deemta yaanni nama sun tuqa dhugaa waaqa dhuguma oome dhuguma ofuu deebitanii sodaattume yoonat ofuyyuu deebitanii idda kuni jiraate jettu tokko gara laafina keessan gara jabinaa isin geessuu dhaqannaa waan argitan ilaaltanii lama immoo shakkii isin keessattuuma otoo akkas ta'e otoo akkas godhee dhuguma maaliin godhaa jettu obboleessi tokko jira dhugaa waaqayyo karaa sagalee waaqayyotti dubbatame dura kan inni godhe sun irraa rukutame obboleessi lafa warraa hiraachuudhaan wal karakkarraan obboleessa irratti akka inni raata'u godhate achirraa ta'ee biyyaa bahee mucichi yaa'utti godhate waan ta'e akka tasaa charchii dhufee imnatiidhaan inni pheenxee ta'e akka tasaa raata'aatu moto jiru dhufee achitti irraa seexan rukutame yeroo iyyuu isaan dhugaa waaqayyo iddoo inni geesse maqaa inni geesseetu jechuudha obboleessichi maqaa dha'e dubbate amma lafa warri keenya dur fidanirra ara dadhabneen fine etoo miilaa sar'atti dafqa kan gootee fidillee ta'ee ila dhuunfaa keetti gubattee namni tokko darbee tarii sirraan irra dhasiin jedhe si haarsa si guba kan akaakayyuun kee abbaan keetti caccabee fide etum sirraa fudhate immoo obboleessa keetii maasaati meediraa waaqayyo dammoo wali innis abbaa sanarraa dhalate anis abbaa sanarraa dhalate ana bichaadha akkamittan jedhame inni nama biraa eenyu qaba na dhugaa waan biyya lafaa yesus maan dhugaa na dinqaanii bakka jechuun juuna nyaana fakkata bageetaa ba yesus ani beeku bicha dhugaa waaqayyo baay'ee tokko ni jechuun maanni isin jechisiisa biyya lafaa na ilaaltan era basma era ndau jedhana angaruu nan kolfisiifne sammu ko kan tuqe obboleessa koo na najjeesa kuma dhibba furnaa kenni jette yaw ijoollee yuutuubiitiin qoramte sana bicha yaw bargita ishiin kaameraan argine dhugaan ishee haasa'aa jirti mucichu immoo beekee sallaluu insaa baay'ee na dinqe jechuun jechi ishiin na najjeesa wanta irratti raawwadhuette amma lubbuu baaseettutti wanta raawwadhuette karaa koo nan fixa ba'aati kuma 400 fidii maleetti baqa birriin 400 kanan baasisa jechuudhaan guddaadha Itoophiyaa keessatti yaw namni nama gaafatu namni maaliif ta'e jedhuun jirooni ammoo obboleessaaf obboleetti taaf raajii arguuf beera fuudhu jedhani taraatillee baay'een beeku nama baay'ee tokko nama dinqaa waaqa wani bichaa ani beekon anammamee nama nar'a dhugum jaaladhee wajjin jiraachaa jiru dhugum barbaadee wajjin dhugaatti namni kun haa jiraatu gammachuusaa barbaadu akkamitti naa badu inni seddanani badee jedhame ammoo afaan arabaa kanaan kan jedhan namni lamaan isaanii abadun afaan annis maafii sadhiisee deemanni mee kan biraa afaan jiraata boru darbeeti jiraatamee inni boru darbeeti yesus anyways channel ko faaraa horii taatan seenaa subscribe godha video no sitti tole like share gochuun dagatina warri maatii kun afaan taatan jajjabeessaa jirtan galatooma galanni keessan guddaadhaan isiniin jedha nafaana tura yeroo hundumaa nafaana ta'an isiniin jedha bye